Ashamaa qaqqaalii fi gaggaariiwwan ijoollee Oromoo marti keessan bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalala isin bira haa ga'u jecha kun chaanaalii sammuu barataa Oromoo jijjiiruudhaaf barataa Oromoo afaan isaatiin barumsa isaa karaa gabaabaatiin akka argamuuf hojii eegale Jaalallee Intarteemantiidha. Jaalallee Intarteemantiin sammuu barataa Oromoo jijjiiruudhaaf akkasuma immoo wantoota barataan Oromoo barbaadu kanneen akka infoormeeshinii waa'ee barnootaa akkasuma barnootaalee tokko tokko keessumattuu gama sooshaal saayinsiitiin afaan Oromootti hiikuudhaan kan isin tajaajiludha. Har'a mata duree 3.2 Pre-Aksumite State and their Geographical Setting kan jedhurra geenyeeti jira. Kana jechuun ammoo mootummoota Aksum dura turanii fi naannoo Aksum kanatti jechuudha. Akkasuma geographical settingii akkaataa qubsuma yookaan iddoowwan geograafii yookaan xiindachee irra jiraachaa turan. Geographical jechuun xiindachee jedhama afaan Oromootti looga sirrii ta'een yommuu hiikamu jechuudha. Waa'ee kanaa kan waliin ilaallu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan abdii qabna. Jalqaba irratti kan argamu mootummoota Pre-Aksumite State yookaan Aksumiin dura turan keessaa Punti kan jedhudha. Punti was the earliest historical known state in the Horn of Africa jedha. Kana jechuun ammoo Punti jechuun mootummaa seenaa keessatti beekamu kan jalqaba gaanfa Afrikaatti argamu kan turedha jechuudha. Information about the extent of a cultural center in the Horn of Africa under this name comes from Egyptian sources that tell us about a series of naval expeditions that the Egyptian pharaohs sent to the land of Punt jedha. Kana jechuun immoo odeeffannoon waa'ee jiraachuu wiirtuu aadaa gaanfa Afrikaa keessatti maqaa kanaan maqaa Punti jedhu kanaan jechuudha maddoota Gibs irraa kan argame yommuu ta'u maqaan kuni maddisaa yookaan soorsiin isaa Gibs irraa kan argame yommuu ta'u isaanis waa'ee imala galaanaa yookaan sochii galaanarraa wal duraa duubaan fir'aawnonni warra Gibsii yookaan biyya Misrii gara biyya Punti kan gaanfa Afrikaatti ergame kana jechuudha. Waa'ee kanaa kan qabatudha. Punti jechuun gaanfa Afrikaa fi Gibsii walitti kan hidhu jechuu mootummaa Pre-Aksumite kan jalqabaati. It was therefore a trading partner of ancient Egypt jedha. Kana jechuun immoo sababii kanaaf Puntiin michuu daldala Gibsii duriiti ture mootummaan Punti kan gaanfa Afrikaa kun jechuudha. Pharaohs Sahuree 2743 up to 2731 before Christ sent an expedition to collect Mary, ebony and electrum, all gold and silver alloy jedha. Kana jechuun fir'aawnonni kan maqaan isaa Sahuree jedhamu bara 2743 hanga 2731 dhaloota Kiristoos dura mootummaa Gibsii bulchaa ture. Wantoota miiraa iboonii fi elektiriikii fa'aa akkasuma warqee yookaan meetii kan jedhamu kana wantoota akka allaayidii fa'aa albuudota wantoota lakkaa'aa jirru kuni waan kana walitti qabuudhaaf imala gara gaanfa Afrikaatti ergee kanaatu Punti keessatti akka Gibsii wajji hidhanni jabaan jiru jedhamee haasa'amuuf sababa ta'e jechuudha. However jedha kunneen haa ta'u malee the best described and illustrated expedition was the one undertaken by the order of the famous Egyptian queen Hatshepsut 1419 up to 1468 before Christ. Kana jechuun immoo haaluma imalamaa ture kanaan imalli ibsame kuni fakkiiwwan gaarii ta'e kan ajaja mootittii Gibsii beekamtu maqaan isii Hatshepsut jedhamu kan bara
1490 hanga 1468 dhaloota Kiristoos duraatti bulchaa turte jechuudha. Whose expedition is documented at her tomb in Deir al-Bahri jedha. Kana jechuun intalli kuni kan imalli isii raawwatame yommuu taatu, imalli ishee awwaala ishee Deir al-Bahri keessatti galmaa'ee jira yookaan riikoordatee jira jechuudha. The royal family and the king's followers warmly welcomed the expedition jedha. Kana jechuun maatiin mootii fi hordoftoonni mootichaa imala kana haala ho'aadhaan simatanii turan jechuu yeroo sanitti. The expedition returned collecting frank, incense, cinnamon, sweet smelling woods or sandal, species, ivory, rhinoceros horn, leopard and leopard skins, ostrich feathers and eggs, leaf, monkeys and grapes jedha. Kana jechuun immoo wantoota yeroo san garasitti geejjibamaa turanidha jechuudha. Gibsii fi Ponti jechuudha. Wantoonni kunneen ammoo sagantaan kuni wantoota akka ixaanaa fa'a, akkasuma wantoota akka sinaamoon fa'a, muka urgaawaa fa'a, akkasuma mukoota mi'aawoo ta'an yookiin maqaan sandaal jedhamu, mi'eessituuwwan garaagaraa kanneen akka barbaree fi kuduraa fi muduraa kana gaanfa Afrikaa irraa ergamaa turan, akkasuma gaanfa beeyladootallee gogaa fa'a, akkasuma buukii yookaan waan allaattiin qabu kana maal jedhama, baalli risaa fi rifeensa beeyladootaa, hanqaaquu killee, wantoota akka ostrichii fi akkasuma wantoota akka birootillee kanneen akka gogaa bineensota garaagaraa garasitti geejjibamaa ture jechuudha. In return access daggers, swords, knives, sickles, clothes, bracelets, necklaces and bindis were imported from Egypt to the land of Punt jedha. Kana jechuun ammoo wanti in return ta'u yookaan deebisuudhaan kan gara Gibsiitti ergamu kan dubbannee dabarsine sani. Kun ammoo kan gara Gibsiirraa gara gaanfa Afrikaatti deemu kun wantoota akka billaa yookaan qara qabu kana, meeshaa cirrachaa, wantoota akka uffataa, mi'aalee harkaa yookaan meeshaalee harkaa, meeshaa yeroo waraanaa mudhiitti kaa'atamu, akkasuma wantoonni biroo Gibsiirraa gara biyya Puntiitti galfamaa ture yookaan gara gaanfa Afrikaatti jechuudha. The variety of incense and Mary mentioned in the writing suggests northern or northeastern Somalia to some scholars, while others are inclined more towards northern Ethiopia because of the reference to gold, ebony and monkeys jedha. Kana jechuun ammoo gosoonni ixaanaa akkasuma morree bineensa jedhamu tokko kan wanni akka shittoo faan irraa hojjetamu barreeffamoota keessatti haalota calaqqifamaniin hayyoota tokko tokkoof Somaaliyaa, kaaba Somaaliyaa yookaan kaaba baharraa kan argamsiifamu yommuu ta'u, kun ammoo wantoota akka warqee fi ilkaan arbaa akkasuma wantoota biroo caalaatti gara kaaba Itoophiyaatti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsamee ture jechuu wanni kun bara durii sanatti. The latter's assumption seems more plausible because Egyptian sailboats might not have been strong enough to pass through the Strait of Bab el-Mandab into the Gulf of Aden and the Indian Ocean jedha. Kana jechuun tilmaammanni inni lammaffaan caalaatti kan amansiisu wanti fakkaatu sababni hidhata Gibsii fi Punti kanaa sababni isaa doonii Gibsii tarii doonii cimaa ta'e
Strait of Bab el-Mandab keessa darbee gara galoo galaana Eeden fi galaana Hindiitti akkaataa itti socho'uu danda'uun qindoominni jara kanaa kan ijaarame jechuudha. An alternative assumption makes a location from Swikim or Masawwaa to Bab el-Mandab jedha. Kana jechuun immoo tilmaamni filannoo bakka sanarraa taasifamaa ture kanneen akka Swikim yookaan Masawwaa jechuu naannoo Eltiraati. Wanni kun achirraa hanga Bab el-Mandamitti sochii dooniiwwan Gibsii taasisu kana ceesisuudhaaf hariiroon miidhagaa ta'e Gibsiif Punti jidduutti argamaa ture. Daamaati inni biraan kan Gibsii bara durii pre-Aksumite state keessa jiru jechuudha. Waa'ee Daamaati kan ilaallu ta'a. Daamaat 918 before Christ up to 400 before Christ jedha. Kana jechuun mootummaan Daamaat dhaloota Kiristoos dura bara 980 hanga bara 400 dhaloota Kiristoos duraatti kan turedha. Damas was the first historical known state in Ethiopia located a little to the south of Aksum jedha. Kana jechuun immoo Daamaatiin kun Itoophiyaa keessatti naannoo seenaan beekamu yookaan mootummaa seenaan beekamu keessaa isa jalqabaa kan Aksum irraa xiqqoo gara kibbaatti argamtudha jechuudha. The capital of Damat was Yeha, located 30 kilometers to the northeast of Aksum and was the oldest these centers jedha. Kana jechuun ammoo magaalaan guddittiin Daamaat Yeha kan turte yommuu ta'u Aksum irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtudha jechuu. Magaalaan kuni wiirtuuwwan kanneen keessatti Yehaan kuni bara sanitti oldestii fi jiddugalaa fi akkasuma ishee jalqabaa turte jechuudha. It probably emerged around 1000 before Christ jedha. Kana jechuun ammoo wanni kunis naannoo bara 1000 dhaloota Kiristoos duraatti akka wiirtuu daldalaatti waan ture jechuudha. As a small commercial center jechuun magaalaa xiqqoo akka wiirtuu daldalaa kan turte jechuudha. Evolved into a capital where Saudi Arabian merchants and their agents bought and stored ivory, rhinoceros horn and other commodities coming from the interior jedha. Kana jechuun ammoo iddoo kanatti magaalaa Daamot Yehaa kanatti wantoota magaalota gurguddoo daldaltoonni Arabiyaa kibbaatii fi akkasuma ergamtoonni isaanii yookaan ajantiin isaanii kanneen akka wantoota meeshaalee gogaa gaanfaa fi ilkaan arbaafaa irraa funaanaa turan kuni iddoo kuusaa meeshaalee ta'uudhaan meeshaalee iddoo irraa bitatanii itti kuusataniis godhatanii kan itti fayyadamaa turanidha jechuudha. It seems that the period of its prosperity was from about 750 to 500 before Christ. Kana jechuun yeroon badhaadhina isaa yookaan yeroon qabeenyi kun haalaan jiru naannoo bara 750 hanga bara 500 dhaloota Kiristoos duraatti kan turedha jechuu. Wanni kun haalaan dagaagee bifa badhaadhaa ta'een kan turedha. This ruins of some of its building walls and the stone masonry as well as the still standing temple and the inscription attest to Yeha's glory jedha. Kana jechuun immoo wantoonni isaan ijaaramaniin kun diigamuun dallaa gamoolee magaalattii kanaa tokko tokkoo fi akkasuma wantoota dhagaadhaan hojjetan akkasumas mana qulqullummaa fi barreeffamoonni ammallee dhaabbataadhaan ulfina Yehaadhaaf ragaa ba'anii bara baraan kan jiraatanidha jechuudha. The kingdom of Damat was very important because it made iron tools, weapons and grew millets jedha. Kana jechuun ammoo mootummaan Daamaat meeshaalee sibiilaa, meeshaa waraanaa akkasuma meeshaa
midhaanii fi wantoota guddifatuuf baay'ee barbaachisaa ture kan qabu ture jechuudha. It traded gold, silver, slaves, ivory and tortoise shells with Saudi Arabian merchants jedha. Daamaat kuni wantoota akka warqee, meetii, garboota akkasuma ilkaan arbaa fi qola tortoisii daldaltoota arabaa kibbaa wajjin yookaan Saudi Arabiyaa waliin daldalaa kan turedha. The kingdom was able to do this because the location of its capital here had good access to both the Red Sea and to Yemen in the east jedha. Kana jechuun immoo mootummaan kun yookaan mootummaan Daamaat kun wantoota daldalu kana Arabiyaa wajjin gochuudhaaf kan dandeessisu bakki magaalaan guddoon ishee magaalaan kuni Yihaa kan jedhamtu kun jechuudha. Galaana Diimaa fi Yemanii wajjin Yemen bahattis karaa gaarii yookaan iddoo daldalaa mijataa waan taateef wantoota kana milkeessuu danda'anii Arabiyaa wajjin haala gaariin daldalaa turan jechuudha. Other cities that played role in the kingdom of Damat include Kwanto and Matahara jedha. Kwaitoo and Matahara jedha. Kana jechuun magaalonni biroo mootummaa Daamaat keessatti gahee taphatan yookaan tajaajilaa turan kanneen akka Kwaitoo fi Mataharaa fa'aadha jedha. Magaalonni kunis Daamaat keessatti sochii daldalaa keessatti buufata ta'anii daldalaa turanii fayyadaa turanii. In fact, both this city thrived as a stop one on the trade route between Adulis and Aksum during the Empire of Aksum 100 before Christ up to 940 after Divine jedha. Kana jechuun immoo magaalonni kunneen kuni dhugaa yoo dubbanne magaalonni kun lameen isaaniitu Kwaitoo fi Mataharaan kunis bara Empire Aksum bara 100 hanga dhaloota Kiristoos dura 100 fi hanga dhaloota Kiristoos booda bara 940tti daandii daldala Adulisii fi Aksum gidduu jiru irratti akka dhaabbata guddaatti guddatanii kan tajaajilaa turanidha jechuudha. As well shall consider below cultural and technological advancement after Damat continued with the kingdom of Aksum, which took Ethiopia to one of its glorious days jedha. Kana jechuun ammoo wantoonni jarri kun kaasaa turre kun waa'een isaanii guddinni aadaa fi teeknooloojii Daamaat boodarra mootummaa waliin itti fufee mootummoota Aksum waliin jechuudha. Boodarra wanni kun kan Itoophiyaa gara guyyaa ulfina ishee tokkotti geessu ta'uu akka malutti tajaajilamaa ture jechuu bara san. Wanti bara Daamaat kana godhamu kun Itoophiyaaf har'allee wantoota mul'ataa turan wantoota seenaa bara baraa ta'an hojjetamanii kan turanidha.